maaliif namichi kuni ijoollee irraa bilbila fuudhee appii isaan irraa qaban hunda formaat godhee itti deebisaa siin jennaan akka arabdi lokeeshinii wanti hin jenneefette kunirree sababa ta'uu hin danda'u. Giiftuma ta'u immaamma dhuma ta'u adaa dhuma ta'u viidiyoo baay'een jilbiifadhee si kadhadha. Dhugaan beektu hin jiraa warqii dubbadhu. Maatii wal nu nyaachisin. Atirree obboleettii teenya. Micoontunirree obboleettii teenya. Namicha kanaaf hin adalla'in. Dhugaa jirtu hin beekta. Dubbadhu warqiin sodaatin. Yoo biyya san keessa sodaatte Dubaay si fidanna. Kuweet si geeffanna. Jarman irree deemuu barbaadu si geeffanna. Bas uummata kana mataa hin adoochin lapheen nu adoodde halkanii guyyaa. Haadha gadaamessa dhalaa arma hoosisaa dugda ba'aa laali. Ati haadha qabdaa. Maatitu biyyatti wal fixa warqii dubbadhu. Appilikeeshinii akka arabni lokeeshiniidhaan hin takattallee irraa jalaa balleessan sababa hin taatu. Baanet argine waan ta'eef gaafilee koonaa deebisee haa dhokku. Mootaatutti abjuu. Miyuutirraa kaafadhu. Miyuutirra jirta. Miyuutirraa kaafadhu. Ani isa kana obboleetti gaafii akkanatti tokko waa'ee namichaa na gaafattanii hundi keessan iyyuu narraa dhaaba baqa. Maaliif ani namicha miti ana. Kanaaf iyyuu namicha fuula seeratti dhiyeeffadhaatiin namicha gaafatadha isa kana. Anaan nan gaafatina appilikeeshinii kan koommoo akkasumattidha kan inni na jalaa balleessee jechuudha yeroon mana madaametii ba'u. Ijoollee hunda jalaayyuu immoo akkasumatti balleessa. Dallaalaa biraa immoo gaafadha akkasitti balleessu moo akkasitti hin balleessan hin beeku isa kana waan beekuun qabu jechuudha. Gaafii isa kana. Kanaaf ani amma gaafii uummata kanaa hunda tokkoon deebisee waa'ee namicha kanaa keessa gadi galee kana san jedhee maali ani namicha moo akkamitti namni hundi waa'ee namichaa na gaafachuu danda'a. Kanaaf iyyuu ofii kiyyaa dhiyaadhu naan jennaan uummata duratti dhiyaadhee iddoo isaan dhaqinaan jedhan dhaqeera. Amma immoo sirratti hafee yoo jettan ammas deemee jechuudha ani qaama seeratti harka koonan kennadha. Kan kanaan alaa immoo waan beeku isinitti meera isinii raabsedha. Kan kanaan alaa gaafii tokkoon keessanii hunda keessaniyyuu waa'ee namichaa natti haasa'e kan jettan waa'ee namichaan isinitti haasa'uu hin danda'u. Namicha qaama seeratti dhiyeeffadhaati gaafii gaafadha. Komo amman beeku isinitti meera ture waan beeku isinii raabsedha waan hin dhageenye isinitti meera jechuudha. Annan kiyyaa akkuma keessanii mana madaamii amma akkuma keessanii mana madaamii hojjedha malee mana ijaazaa taa'ee dallaalaa miti hin hojjechiisu jechuudha. Kanaaf waan beeku hin qabu. Oleh si gifti kiyyaa gaafii tanaa qofa si gaafadheen ani sirraa cufadha xumuradheen jira galatoomne. Ati gaafa mana madaamitii baatu appilikeeshinii kee irraa si jalaa formaat godhee sim kaardiin kee hojjetaa ture sim kaardiin ati mana madaamitii fudhattee baate. Lakkiin hojjetu cufaadha akkamitti hojjeta? Maaliif kan baay'isee maaliif hojjeta ree? Kan baay'isee bee hojjechaa koodee. Ani hin beeku kaawwa maalan beekaree irrattis dawwalee ilaallee hin argine sitti kun dawwalee ergasi. Namni biraa itti fufaanii xumuradhee jira galatooma. Gaariidha naamusuma gaafadhaadha atis miira keessa seentee osoo hin ta'in waan beektu waan qofa nutti himi. Waa'ee namicha difeendii godhaa akkasitu namicharra namicha akkanan goone namicha akkas hin taane jira waan ta'eef si gaafataa jiranii. Yoo ati waa'ee namichaa dubbatu dhiifte namni waa'ee namichaa si gaafatu hin jiru garuu namicha akkanan goone heebilutti akkana godhee waan jettu si gaafatanii. Okay. Gaafii ofiin boontu wajjin wal qabatu si gaafadha. Atiin edda gaafa sanaatti bilbila baay'isee hin yaallee jette. Atilis maaliif hin yaaliin silaa jiraachuu fi duushee illee adda baastee hin beektu eega ta'e maaf hin yaaliin amma ofiin boontuun amma kaleessaatti illee bilbilli sun hin dalagaa jettee jirti. Ati immoo baay'iseen silaa wajjin biyyaayyuu baate maatiidha hollaadha. Garaan akkamitti si dandeetti duubi jiraachuu ishee iyyuu amanteeti bilbila otoo bilbiliniif turte gaafa sanaatti. Cufameera bilbilli ishii gaafa sana ani yookaan ishii mana madaamitii baatu gorsina ni kenneef sim kaardii kee keessaa baasii gatii jedheenira jechuudha. Akkuma kan koo yookaan ofii kiyyaa argeetti sim kaardii kee keessaa baasii gatii jedheenira. Cufameedha nan beeka malee hin hojjetaadhaan hin beeku sim ishii. Iddoo si garuu irratti hin dawwallee.
Alright, warri gaaffii qabdan gaafadhaadha. Akka poointiitti immoo warri qabachuu barbaaddan waan isheen deebisaa jirtu irratti akka poointiitti qabadha. Eenyu gaafatu fedha gaaffii? Uummanni rafee moo gaaffiin hin jiru moo yookiin maarre? Bakki gaaffiin dabale. Jirma dura jiru fi amma jiru waan garagaraa waan argineef jechaan babarraa waan jiru fi ammatti maalidha ammaan jechuun ni barbaadan. Warqii ta'e baay'isee ta'e lachuu obboleen keenya dhiiga keenya nama keenya foon teenya yaa ta'uuti malee bakka itti nama muufachiisuuf nama dallansiisu maaltu jira namni sun ragaa ijoollee dawaa garagaraa fayyadamee itti taphachuu waan baay'ee irratti hojjechuu hin godhu namni kun jettee dubbachuu siisuun baay'ee wanna ta'uu hin qabnee fi haasa'uu hin qabne jedhee yaada maaliif ijoollee hedduutu taatee akkanaa nurra gahee ebeluurra gahee ragaa qabatan maaliif namicha kanarra buutee waan akkasii deebisuu hin qabdu waan ofii beektu qofa san booda immoo ijoollee ragaa namicha kanarratti waan dubbatan qaban akka nuutumsituun beeksisuu barbaada hunda durra garuu warqiinis baay'iseenis nuuf obboleen ta'uu kanumaan baraa jechuu barbaada waa'ee namicha icciitii jiru nuu kennuu qabdi malee inni kanan godhu jechuun sun baay'ee ulfaataadha. Ijoollee hedduutu rakkoo hamtuu keessa jira jechuudha. Ijoollee hedduu maqaa dha'uun barbaannu malee yeroo ammaa kanaa'uu jechuudha. Akkamitti dhaabatteet dawaa garagaraa fayyadamaa ija kaameraa fayyadamaa waliin sagaagalaa san booda ijoollee keenya hedduu kan achi buutee dhabamsiise kan dhiheenya hojii afur dura ulfa firraa baasutti miidhamte sandaafaadhaa kagalte naannuma jalduurraa miidhaa guddaan kan irra ga'e ijoollee hedduu haasaa jirtu ijoolleen achi keessa jirtu. Ishumti baay'iseen turuu bardeen gadda mindaa ishii gaafannaan san booda mindaa keeti birrii naa ergettee gaafannaan hin ergu jedheen san booda viidiyoo wanta addaa irratti hojjete bilbila keessatti baase ijoollee bira jirtu isaa wal qabannaan gadi ba'anii taate daqiiqaa muraasa. Artist balleessa keenya mee amma jette dhiisa dubbuma dhugaa jirtu qabadhaa taa'ame amma intalli fuullee jirti miti akkana jettee danteen amma micoon si fuullee jirti sini galee amma as jirti kunoo sin bira jirti wanni gaafachuu barbaadan kana jammaraa kaasee haga dhumaa waan gaafachuu barbaadan gaafadha jette miti kan barbaadu jette ummatan borjaajessinaa jette odoon ta'in yoo dhugumaa nama akkasii irratti wanni akkasii nama sirra gahee jira narra gahee jira namtichi kun akkaana godhee jira anis kinoo miidhamtuudha jettee ol baatee dubbattu kan miidhamte sunoo jira sini galee amma garuu namni intalli nu dhuftu urtiin intala barbaadaa turreemi gaafadha waan gaafachuu barbaadan jammara irraa ishee dhagahee ishiitu maatiitti dawwalee maatiitu du'a himee duute reeffa ishii akkamitti wallaaltee kan duute ishii dhageesse reeffa ishii maaliif wallaaltee kana gaafadha jammaraa kaasati maal ta'an uummata maa borjaajooftan waan gaafachuu barbaadan gaafadha irraa moo gaafiin qabdan intala nu fida jechaa turreemi wanna gaafachuu barbaadan gaafadhaa kanoo asin bukkee teesseerti namni ijoolleen gaafii qabdan immoo gaafachuu dandeessan haala bareedaadhaan koomentii banaa uummanni ol galee gaafii haa gaafatu waan maatii keessas gaafii barbaadan kan gaafatan ani gaafiin ani ishirraa qabu tokkoo fi tokko duutee ishiitti dawwalamee himame duutee kasitti dawwalee hime namticha moo abbaa taaskichaati. Abbaa taaksitu natti hime malee namicha miti. Namichi makiinaan adagaan tiraafikaa uumamee micoon mana yaalaa galte naan jedhe namichi oodhu dawwalii gaafadhu dheetu silkii natti kenne silkii inni natti kenne irratti immoo dawwallaan jechuudha. Sa'aanii afaan arabiifaa sirriitti hin danda'u sagalee xiqqoo tokko qabnaaniif namichi deebisee sagalee saaran kanaan dura waasaap irraa si biraan geesse natti ergee jechuudha waraabee. Kan kanaan caalaa ni amma namicha wajjin innis keessa gadi bu'ee haasa'uutti afaan hin danda'u jechuudha. Ofii kiyyaayyuu biyya kana keessatti badaa hojii afaan kan hojii yoo ta'e malee haasa'uudhaaf natti ulfaata. Iddoo reefi bakka jiru sitti himne hin beektu? Natti himne. Ana mafi maamuloom ana mujuut shorxaanaan jedhe namichi eessa jira jennaan inni. Ayyee ummata si wanni gaafattan jiru? Warri gaafachuu barbaadan mee warri gaafii barbaadan lakkoo tokko barreessitu gaafachuu barbaadan. Intalli kennu isin hin jette gaa. Ani kanan beeku kana isin hin jetteetti. Wanni jettan jira? Mubaarak keessa deemte. Amma dubbii kana goolameen jira uummata keenya. Goolabaa isaan dheeressinaati. Obboleettiin keenya shittoon warqeen of kenneera naan jetteetti.
Anaanis naan jetteetti of kenneen jiretti gaaffiin asirratti ol gaafannu yoo raawwal dhabsiisuu ta'e malee akkuma of kenneera jetti kanaan itti fufti yoo ta'e anis